deebi'anima warri waraabbattanii dhugumatti warri ergasii waan arginu jalaa waraabdanii geessanii maxxansitanu waraabaa ammas waan intala kanaa jechuudha. Maqaan keenya eenyu obboleettii ko? Hawwii eenyuti? Hawwii Umar. Gaafadhu muriisu laata? Abbaan kee meerre? Dhiisu bannaatu. Abbaan kee baabaan meerre? Baabeen fookii. Fookii dhagee? Bareeda. Amma yaa hawaasa keenya maal si barbaachisa? Akkamitti si barbaachisa? Waa biraa geessoo galee mucaan anas xiqqoo mataa na tutti. Wanni siin haasoftu waan jabaadha. Laphee keessan si cabsuun barbaadu waan ta'eef mucaan kun haadha siin qabdu, abbaa siin qabdu. Bara 2017 akka carraa ta'e abbaanis daa'ima ji'a lamaa utuu dhandhama abbummaa hin argin mucaan kun daa'ima ji'a lamaa taate akkasitti abbaa si dhabdee jirti. Sheer godhaa piliis. Geemii waan hin taane sheer godhaa ooltu nu jala. Sheer naa godhaa hadha. Kunu akkasitti daa'ima ji'a lamaa ililliin qaamaan beetti nama kana. Ji'a lamatti dhiisee irraa gara ganda akiraa deeme du'ee jechuudha abbaan biyyuma kana keessatti. San booda haati bakka abbaas bakka haadhaas buutee mucaa kana haala kanaan bashannansiiftee wallaahi haati haadha eenyuufu haala kanaan bashannansiiftee guddisaa turte. Haa ta'u malee gaafa guyyaan ga'u qobattii si gattee haatis eengadda guyyaa 10 dura ganda akiraa nu jalaa deemte. Kanaaf obboleetti wanni kana olii laphee nama cabsu jira yoo jette kijibaadhaati. Mucaan kun kophaa si jirti amma. Firan qabdu, maatiin qabdu, haadhaaf abbaan gatanii du'an biyya kanatti dhalattee shaahadaa biyya kanaatiin jirti. Namoonni waraqaa fixaafii jiru koreen jechuudha. Latti kennanii rabbii jedhee namni gargaaruu barbaade haa gargaaruu jedhani. Kanaaf obboleettii koo hundi keessan namni 1,300 kun sheer godhaa. Mucaa kana wanni nu gochuu dandeenyu haadha ta'uufii dandeenyu abbaa ta'uufii dandeenyu waa tokkoyyuu wanti nu ta'uufii dandeenyu hin jiru gargaaruu malee. Kanaaf obboleettii keenya ilillii haadha hiyyeessaa galatoomi yeroo hunda wanni dhufe ani fudhattee akkaawuntii siinuu kennitee lallee akkasumas akkaawuntii kaan nu kennitee warra Ameerikaatii qopheessitee jirti ammas mucaa gargaarsuudha. Wanni gaarii ta'e immoo ililliin qabatamaan beetti maatii kana. Qaamaan qabatamaan hadhaa Ameerikaa jirti qabatamaan qaamaan beetti. Kanaaf wanni nu daa'ima calluma jennee finne itti kadhannuuf hin jiru sobaan jechuudha dhugaadha. Soba siin itti finnee hin beeknu rabbumaa jennee biraa dhaabannu. Gargaarsi karaa lamaan tokko warri biyya alaa jirtanu nu gurmaatii walitti nuu qabaa rabbii jedhaati daa'ima keessan ilaalaa. Utuu ana ta'e sadha biyya duniyaarraa deemee boru yookiin